Era waa'ee dingilii waa'ee maalii naasa'u sheeni qoftaannaadha. Sheeka yoo ija isaatu ilaalan ijji isaa nama sodaachisa. In saalfatama jalaa gadi jedhan. Sini galee sheeka jechuun laal kabajaa qaba dubbatu suuta dubbata dubbii hin baay'isu yoo dubbate dubbiin isaa onnee fi sammuu nama seenti. Ati qaan sheekii maataa shakshaakii saattoon haqqaramu. Hin shakkasirraa jechuudha. Asirraan ijjiin kitaaba of duuba daraaddartee waa'ee dubartii waa'ee akkasii qayyattee akkas taachaa yaa asirraan jedhin. Hadharraa viidiyoo akkanaa dalagi sirra gadi aana ishee nuti sheekota teennan jaalanna hin kabanyaan karaa isaan nu ajajan irra deemna. Sheekonni teenna nu biratti kabajaa qabdi isin jaalanna jechuudha. Gin sheeka ani sheeka ofiin jedhee kitaaba of duuba daraaddaree waa'ee dubartii dingilii hin qabne waa'ee dingilii qabdu waa'ee maalii gabbarri akkas ta'e yoo goote munkara baay'ate kanniin kan miidiyaa kanarratti nama rakkisaa jiru kanniin kanneen irratti daawwaa godhe. Akkanumaan afaan hin banin. Atillee sheekaa maqaa sheekaatiin warri gabbaatanii afaan keessan bantan afaan keessan hudduu isin goosifna jechuudha hin cufattan. Dana zulla yaa maayini boku namichi qaata jalaa callifne qaata iyyaa sirratti sijjamar akka dhiiraatti haasa'e akka dhiiraa ta'e akka dubartiin ta'in sheeka ta'uun dura ishee argiteen haasa'in argiteen xooxeffatiin gabbara yoo gabbartee fuute maal rakkoo qaba niitii ta'eeti zaawwattuu fiftee yoo fuute. Iddimee kanaan waa'ee kana haasa'uun sirraan bareedu. Minuu sheekiin wayii shaakii biraan nagaa waan kana. Namicha kanani TikTokii namni gadhii suuraa arga malee TikTokii isaallee argan beeku. Wallahi si arrabsa lammaffaa waan akkanaa gad baatee albaatee jechuudha. Akka sheekotaa ta'e akka sheekaa ta'e qoftaannaa ta'e jegnaa ta'e yaa jedhee nasirra baatee. Bidee Israa'elee lummuti. Egaa shayni baalee kun kanaan dura miyyoo wahii fuudhanii halkan takka qofa bira bilanii akka akkuma fuudhanitti dhaabsanii galchan dhagameeti jira. Sababa maaliitiif mijiyyoo akkuma fuudhanitti dhaabsanii galchan kan jirus waliin kalaalu ta'a. Shayni baalee mijiyyoo tana ofiif jaalate immoo namatu iyyuu jaalachiisee walitti jara lamaa fidee walii heerumsiise kan jirus waliin kalaalu ta'a. Akkuma san immoo iyyuu qeerroo fi qarreen akkamitti himannaa irratti bananii sheeka kana maaliin ni balleessee kan jirus waliin kalaalu ta'a. Akkuma san immoo iyyuu warreen amantii islaamaa hordofan ulamaa'ii maaliif sheeka kana nurraa usii jechoonni kan kee sirrii miti. Jaaniini maaliif afaan isaa qabu barbaachisa kan jirus waliin kalaalu ta'a. Akkuma san immoo iyyuu shayni baalee dargaggoof dargaggeetti akkuma san immoo iyyuu ulamaa'ii Oromoo ulamaa'ii amantii islaamaa hordofaniif deebii maaliif deebise kan jirus waliin kalaalu ta'a. Hanqadumaatitti garas osoo hin deemne odeeffannoo kana guutuu dhaggeeffachuu barbaadan hojii tura. Ani akkasii wajjin turuu hannidha. Warri yeroo jalqabaatiif gara chaanaal keenyaa dhuftan weelkaam baga nagaan dhuftan namoota baay'eetu chaanaal keenyatti dabalamaa jira. Weelkaam baga nagaan dhuftan isiniin jenna. Ani akkasii wajjin turuu hannidha. Hanni yeroo kamiyyuu wantoota shashaambaa isin godhu fi barumsa qabu barumsa of keessaa qabuun isiniif iddee dhufti. Akkuma san barumsa jaalalaatii fi barumsa garagaraallee isiniif kan dabarsitu. Gorsa sammuu nama sammuu gaarii hin qabneef gara sammuu qajeelchama sammuutitti akka deebitaniif isin gorsituudha. Haa ta'u malee garuu odeeffannoo garagaraa hawwituu isin biraa keenyuudha. Subscribe gochuu hin dagatinaa isin jaa. Egaa akkuma yaadatamu shayni kunniin mijiyyoo wayii fuudhanii akkuma san galchaniif ture gara maatii mijootitti maaliif galchan kan jedhu kun raajila waan ta'eef gara dhumaati irratti kan isinitti himutaa jechuudha. Akkuma san immoo iyyuu dargaggeessi maaliif arrabsan kan jirus waliin kalaalta akkuma armaan duratti isiniif kaasee jira hordoftoota kiyya. Egaa tokkoffaa irratti amantii islaamaa hin tuqne jedhee yaadaan maaliif wantoota dogoggora hawaasa keenya keessa jiru akka baadiyyaa tokkotti gabbaanii dubbatan malee shayni baalee tasumaa ta'e amantii keenya waan tuqu hin hojjannee jetti hanniin isinoo maal jettan. Isarraa kaafee immoo iyyuu namni maqaan isaa yeroodhaaf maqaa isaa dha'uu hin barbaanne wahii akka mijiyyoo tanaan wal jaalachiisee fi akka mijiyyoon dingilii qabdu akka itti himee fi akka yookaan mijiyyoon tanaan dura nama takka waliin bariin jee itti himee amansiisee kan itti gurgureedha. Mijiyyoon tuni dingilii qabaattu baattanaan ani nan galcha jedhanii shayni baalee akka waadadan fuudhanidha. Mijiyyoon dingilii hin qabdu tanaan nan galcha akkuma jaanitti mijiyyoon dingilii hin qabdu erga sanii fuudhaniiti galchan. Mijiyyoon ergaa mana warraa bira geessan mijiyyoon deemuu diddeeti bootee jaan. Kanaan immoo iyyuu qeerroo fi qarreen kolfaa oofaa jiran miidiyaa sana guutuu irra.
haa ta'u malee garuu shayini sirrii hojjete moo sirrii hin hojjenne sirrii hojjetee jira. Maaliif ani dingiliidha jettee itti himu osoo hin ta'initti innis dingiliidha miliyyoon jedhee itti gurguru osoo hin ta'initti waan akka zabanaa fi qubee intarneeshinaal kanaatiin bulii jedhanii osoo itti himanii shayini kun kana maraa hin ta'uu jedhan. Egaa waadaa waliigalan waadaadhuma waliigalan saniin galma geesse malee shayitichi hin dogongorree warri dogongora qabu kan walitti gurguree fi kan itti heerumeen ja'a. Sarara kana fi ammallee shayini baalee egaa waa'ee haasoo ishee kabaaleet irratti gaafa deebinee shayini baalee haasoftii isaanii hunduyyuu kan barumsa qabuu fi kan ilaalcha keessatti ilaalamuu qabudha jechuudha. Maaliif tokkoffaa irratti shamarran abbaa manaa keessanittis ta'ee jaalallee keessanis ta'ee hawaasanis gaafa wal bartan eenyummaa keessanii wal baruu qabdan kan jedhu barumsa of keessaa qabaa jechuudha. Kun immoo shee kabaalee akka qeeqxan isin taasisaa jee tasumaayyuu ani hin yaadu jechuudha. Eenyummaa keessaniin itti dhiyaadhaa jechuun wanta garaagaraa feekii godhachuudhaan waan kanarraa qulqulluu ta'a waan kanarraa bilistaa amantiin keenyallee hin hayyamu jechuun isaanii kun dogongora ananatti fakkaatu akka kiyyatti garuuyyuu isaan dogongoranii jiran jettanii waan isin yaadaniif hin beeku malee hangara kiyyaa garuuyyuu shayini baalee dogongoran jedhee hin yaadu. Maaliif eenyummaa ofiitiin gaafa nimatti dhiyaatanii eenyummaa isaanii saniin hawaasnis beeka eenyummaa isaanii saniin namni itti dhiyaatan sun illee beekaa jechuudha. Kanaafiyyuu kun dogongora hoo ta'e anillee dhiifama isiniin jedhaa jechuudha. Maaliif sirrii jirtan jedhee anis deeggaraa waan tureef jecha. Isatti aansee immoo shayini baalee wanni isaan takkittiin isaan balleessan gabbarri ijoollee arsii haa dhaabbatuu jedhan. Gabbarri ijoollee arsii dhaabbatu tasumaa hin danda'u tasumaayyuu jechuudha. Ammayyuu qaalii ta'aa jirti shamarran arsii jechuudha. Shamarran arsii dhiira arsiitiyyuu waligahaan jirtu jechuudha. Kanaafiyyuu dhiira kutaalee baraa ga'uu miti dhiira kutaa arsii keessa jiraniyyuu hanqattee jirti. Shamarran dhalachaa jirtu jechuudha. Dhiira bichaa dhalaa jirti arsiin. Kanaafiyyuu shamarran arsii gabbaramuu qabdi gabbarra itti fufuu qabaatan inni dogoggortan sheeka kennaa jennaan. Gabbara jechuun ulfinnaa fi kabajaadha malee barmaallaqaa miti. Akka hoolatitti gaafa walitti dabalamtan akkuma hoolatitti adda baatan garuu aadaa fi duudhaa keessan eeggattanii yoo deemtan seera qaba ulaagaa qaba jechuudha. Namni gaafa walitti dabalame seera keessan guutanii gaafa walitti dabalatan addaan hin baatan jechuudha. Namni ammaan tana zaha ammaa kanatti qubeen ammaa kun jechuun wanti isin labsaa jirtan walitti akka hoolatitti dabalamnee jiraannaa jettan akkuma hoolatitti gargar baatanii jechuudha. Kun dogongora guddaadha. Kanaafuu dhiifama nurraa ta'a sheeka kenna bakka kanatti anis hin kumadheera. Isatti aansee ammallee ulamaa'iin keenya maaliif komatan ka jedhu waliin ilaalla. Ulamaa'iin keenya wanni komatanii fi maaliif akkana faxaxxantanii dubbattanii maaliif akka kana gabbaatanii akka kana dubbattanii maaliif hin caaltanii yoo ta'e malee shayini baalee dogongora jee yaaduun. Ammallee mootiyyuu shamarran waan arrabsanii fi shamarran wanta garaagaraa feekii kana hin fayyadamina waan jaaniif shamarran sheeka kana arrabsuu jalqaban jechuudha. Shamarrochi dogongorina dogongoruma kenna nutti mammalee wanta isaan balleessan hin jiru. Kanaafiyyuu nama dhiirrabbii qabu takka ol baatanii salphisina ulfina malaanii. Kanaafiyyuu baay'ee takkan kabajaasanii qaba sheeka baalee nuuf jiraadhaas niin jette annee. Egaa shayini baalee ulamaa'ii fi qeerroo fi qarree qeeqanii maal jeekaa jedhus gara dhumaa kanarra gennee jirraa waliin laalla. Shayini baalee akka jedhanii hunda keessaniyyuu kan natti qalbiin keessan cabe dhiifamaa anatuyyuu akka sheekaan ta'in anatuyyuu haasawaa kiyya keessatti hin eeggatini an hundumaayyuu garuuyyuu qaldiif jedhee jedhan qaldiifillee jedhan garuu nuuf barumsa jechuudha. Kanaafiyyuu galateeffatuu qabdan sheeka kennas niin jenna galatoomaa baay'ee sin jaalannaa baay'ee sin kabajnaa yeroo gaarii nuuf qabaadhaa. Garuu warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe godhadhaa maatii keenya dabalamaa waan ajaa'iba chaanaala kanarraa argattanii galatoomaa.